Harkafuni akkam jirtan daawwattoota qeerroo ganamaatii fi ilmaan Oromoodha kan biyya keessaa biyya alaa dhalattoota ilmaan Oromoodha kan hiree baqattummaatiin biyyaan baa jiraatanii fi kan biyya keessa jiraatanis hunda keessanuu baga jiraattan silattuu jiruun akka itti jiranii gaariidha akkuma itti jiraniitu jiruudha. Kanaaf TV qeerroo ganamaa akkuma kanaan dura sagantaalee garagaraa isin biraan gaa ture arras sagantaa qabadhee isiniif dhiyaadheetiin jira. Sagantaa teenya tan ammaan duraa keessattuu qophii gaddisee garee onkora Oromoo isin biraan gaa turuun keenyas ni yaadatama. Haala yeroo irratti arrammoo qabannee dhiyaadheetiin jira. Qophii kanaan kan isin faana turu an obsaaritu waan hangasitti nafaana turti gaariin isiniin jira. Akkuma beekamutti guyyaan arrantanaa qophiilee teenya keessatti haala yeroo ammaan tanaa deemaa jiru keessattuu Itoophiyaa keessattuu Oromiyaa keessattuu ilmaan Oromoo irratti maaltu deemaa jira jennee ilaaluun dirqama. Kana kaasuudhaaf keessattuu yeroo ammaan tanaa rakkoon hamaa garagaraa qunnamaa jira ilmaan Oromoodha biyyoota ollaatii fi biyya keessa jiranis gara daangaa Oromiyaatii fi gara biyyoota ollaattis san adda baafnee ilaaluudhaaf dirqama seenaa kaleessaa as xuyinee as babaasuun waan dirqama ta'ee jiru. Oromoon bara Minilikis qabsaawaa ture dargis akkasuma mootummaa TPLFis akkasumatti qaarsitee dhabamsiisuullee baattu bakka irra jirtu tana geessiti jirti. Kun jechuun qabsoo wal duraa duubaan gootonni keenya nu dhaalchisan nutis dhaallee as geenye. Keessattuu qabsoon itti fufa qabsaawaan ni kufa akkuma jaamesanitti qabsoon itti fufee qabsaawaan keenya kufuus arra geessee jirti qabsoon teenya. Kanaaf qophiilee keenya arrantanaa keessatti bara 1969 maaltu ta'e arrammoo qophiin keenya kana arrantanaa bara 1969 wajjin kan wal nama yaadachiiftu ta'ee argameeti jira. Bara 1969 wanni hin tuqeef gootichi Oromoodha kan akka Sooressa Jaarraa Abbaa Gadaa, Elemoo Qilxuu fi Husseen Suuraafaan kanneen kana fakkaatan yeroo sanitti maal turan keessattuu bara Oromoon gabrummaa keessa ture sanitti yeroo sanitti qabsaawaa akkasaa barbaachaaf gootichi Oromoo Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa qabsoon humna meeshaa waraanaa barbaachisa jechuudhaaf hidhannoo barbaacha gara biyyoota ollaa kan akka Soomaaliyaa, Yemen, Iraaqii fi akkasuma Sooriyaa, Masris deemaniiti gootonni keenya qabsuma Oromoodha walabummaa Oromiyaatiif bilisummaa Oromootiif halkanii guyyaa dhamaa turuun isaanii yaadatameeti jira. Tole bara 1969 kan hin arrakaaseef mootummaan Ziyaad Barreedha gaafa Soomaaliyaa bulchaa ture sanitti Jaarraan Abbaa Gadaa yeroo itti dhaqee meeshaa waraanaa barbaacha gargaarsa isa gaafatu deebisaa akkam deebiseef dhiiroo yookaan gaafiin inni gaafatisan gochaanis taanaan arra maaltu mul'achaa jira wal bira qabuun dirqamateeti jira. Yeroo sanitti Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa mootummaa Ziyaad Barree kan mootummaa Soomaaliyaa yeroo san bulchaa turetti wayita meeshaa waraanaa gaafatutti deebisaa yeroo san deebifameef akka maqaa Oromootiin qabsooytaniin gargaarsi isiniif hin kennamu jee gargaarsa dhorkateeti ture. Yeroo sanitti Sooressi Jaarraa Abbaa Gadaa abadan Oromummaan qabsoofna malee Soomaalummaadhaan hin qabsoofnu jeeti didee gara biyya ollaas Yemenitti tarkaanfate. Kanaaf yeroo sanittis erga tarkaanfate gooticha Oromoo kan akka Elemoo Qilxuudha kan akka Husseen Suuraafaadhaa fi kanneen kana fakkaatan kanumaan akkaan armaan olitti tuqeessanitti wal arkanii gara Sooriyaa, Iraaqii fi Masrii dhaqanii meeshaa waraanaa argatanis
dhabanis hanga harkataniin Yamanitti deebi'anii waraana qeeroo ganama 36 ijaarratanii gara Soomaaliyaatti erga deebi'ee sooressi jaarraa abbaa gadaa waraana qeeroo ganama baay'inni isaanii 36 buufata dooniidha kan Soomaaliyaadhaa erga ga'an humni waraanaa Soomaaliyaa marseenii meeshaa waraanaatii fi qeeroo ganamaa waraana jaarameessaniin sooressi jaarraa abbaa gadaatis gara mana hidhaa handhaarree jaamutti darbame waggaa 5 hidhame ergasii erga mana hidhaatti been booda gara Moqdishootti hoggaa geeffamu sooressi jaarraa abbaa gadaatiif gaafiin dhiyaatte keessattuu mootummaan Soomaaliyaa Ziyaad Barreen maqaa adda bilisummaa Somaalee dhihaatiin akka qabsooftuuf gaafate ammallee sooressi jaarraa abbaa gadaa abadan jeeti dide oromummaan hin qabsaa'u malee Somaalee yookaan dhaaba biraa jalatti hirkadhee hin qabsaa'u jeeti yeroo sanitti qabsoosaa itti fufuudhaaf dide yeroo kungaa haala amma jirru wajjin wal qabannee ilaaluudhaaf yookaan bal'isnee yaaduudhaaf adda baafnee hubachuudhaaf qabsoon arra Somaaleen ittiin jirtu bara san nu yaadachiifteeti jirti kana jechuun kiyya yeroo akka zee sooressi jaarraa abbaa gadaa dide sanitti Ziyaad Barreen jecha tokko kan jeetii jira jechi san kan arraas jaamaa jiru Harargee Baalee fi Arsii Sidaamaan ummata Somaaleetii jeetii itti dhaadataa ture akkasuma Oromoon Oromoodha malee Somaalee miti arrammoo Somaaleen ilaa Hawaashitti ol dabartee tiin jechaa falmachaa jirti gan ammoo daangaarraan ilmaan Oromoo nyaachaa jirti kanaafiin baroota san isii yaadachise daawwattoota keenya sagantaan teenya itti fuftigaa haala ammaan tanaattiin walitti itti ofna mee haalli amma deemaa jiru maal jennee itti fufuun dirqama ta'eeti jira qabsaa'onni Oromoodha qabsoof jecha baroota amma maqaa dhoyinee kana keessatti qabsaawaa turan ergasii akka Itoophiyaatti mootummaan TPLF erga jaarameen ummata Tigreedhaa jechuudha mootummaan TPLF ummata Oromoo irratti miidhaa akkam dhaqqabsiise saboota biraatiinoo gara Oromoo irratti akka duulchan maaliif taasise kan joos ilaaluun keenya dirqama ta'eeti jira ergasii mootummaan TPLF aangoo isaa dheereeffachuudhaaf saboota akka Affaar saboota akka Oromoo Binishaangulis taanaan kan naannoo Oromiyaa kan ummata Oromoo daangessu mara tuttuqee itti kaasee aangoo isaa dheereeffachuudhaaf saboota biroo walitti buusuudhaan aangoo dheereeffachaa ture kun tooftaa aangoo isaa itti dheereeffatu erga jaameen bara amma jirru kanas laallee as ga'uun dirqama ta'eeti jira mootummaan TPLF erga aangoo irraa kaafame keessattuu ummanni Tigreedhaa aangoon erga isaan harkaa baate gara Oromootti dhuftus gara dhaabbata dhaadiyoo ummata Oromooti kan ammaan tana biyya bulchaa jiru kanatti erga dhufteen maaltu tahamaa jira bara waggaa takkaaf cinaa guutuu ummanni Oromoodhaa kan naannoo Oromiyaa keessa jiraatu gara daangaatiin kan ajjeefamu kan reebamu kan qeefii qabeenya isaarraa godamsifamu biyyoota ollaattoo naannoo Somaalee keessattuu Somaalee Itoophiyaatti ummanni magaalaa Jijjigaa keessa jiraatu qeefii qabeenya isaanii ilmoon haati tiyyamee abbaan ilmoon tiyyamee haadhaa fi ilmoon wal dhabanii abbaa fi ilmoon gargar bahanii miliyoona takkaa olitti lammiin Oromoo kan lakkaa'amu qeefii qabeenya isaa irraa buqqaafamanii ol dhufan ammas yaadachuun dirqama ta'eeti jira kan hunda obse garuu Oromoon garaa bal'ata rakkoon ummanni Oromoodhaa saba Somaaleedhaa kan Oromiyaa keessa jiraatu irraan ga'e ni jirti guutummaan guututti hin jirtu jechuullee baannu hanga xiqqa garuu immoo Oromoon garaa bal'achuu nama agarsiisa kunis qabsoon bara kana jalqabame erga jalqabame ida'ama jaalalaa fi dhiifama erga jaameen ummanni Oromoodhaa kan naannoo Somaalee keessa jiraatu mirga jiraachuu dadhabeetii biyyuma isaa keessatti ol deebi'ee haa jiraatu jenneeti jirra bara wayyaaneen ammoo ummanni TPLF aangoo argaa qabu hanga ammaatti biyya fadhan keessatti naannoo fadhan keessatti akka fadhanitti jiraatan maaliif jennaan dinagdeen isaan harka waraanni isaan harka gara hundaanuu waan hunda dhuunfataniiti argaman keessattuu tooftaan ummata Oromootii fi Somaalee walitti shiira guddaa kan taphachaa jiru ummata yookaan dhaaba wayyaaneeti beekamaadha kun
Khanaafi yeroo ammaan tana rakkoon hamaan biyyoota Somaaliyaa Itoophiyaa qofa osoo hin taane gara Somaaliyaa landis Moqdishoo fi Hargeysaas taanaan akkasumas Jabuutii dabalatee rakkoo hamaa deemaa jira. Ilmaan Oromoorra rakkoo hamaatu gahaa jira. Kullaaluunis dirqamateeti jira. Sababaan kun ta'uu dandeef maali? Yeroo ammaan tana pirezidaantii mootummaa naannoo Somaaliyaa Abdii Umar yookaan Abdiilleen erga yeroo ammaan tanaatti daangaa humna liyyuu haayilii poolisii gara cinaaksaniin akkasumatti illee Baabbilee Gursum naannolee Harargee Bahaa Harargee Lixaatii fi Baalee akkasumas Gujiif Booranaa naannoo Somaaliitiin kan daangeffamtu kutaa Oromiyaa maratti rakkoo hamaa deemaa jira. Innis ni beekna. Lubbuu Oromoodhaa hedduudhaatu dabree qabeenyis barbadaawee beeladaallee hin hafne akkasumatti gubatte yookaanuu saamameen. Kanaaf rakkoo hamaa kanaan deemaatu jira. Arra Oromoon rakkoon isiin keessa jirtu kan bara kaan bara 69 nama yaadachiisa. Gaafa gargaarsa gaafatan sanitti maaliif gargaarsi godhamuu didameef? Arrammoo shirri deemaa jiru kunoo maal jennee wal bira qabuun dirqamateeti jira. Bara san nu yaadachiiseeti jira. Gaafa san silaa bilisummaa teenyaa fi qabsoo teenya barbaadanii gaafa sanuu gargaarsaa fi meeshaa waraanaa goonni keenya gaafatee ture san didanii hin turre. Gargaarsa godhuun irra jiraata ture. Kan biyyoota Arabaarraa argatan biyyoota Somaaliyaa ollaarraa immoo dhabaniiti turan jibbaanuuf qaban agarsiisa. Arraas akkasuma lubbuus baasaa jiran qabeenyaas saamaa jiran kaan barbadeessaa jiran akkuma himne kanatti reebamullee numa jirti. Kanaaf kan wal bira qabnee qophii har'aan tanaa dhiyeeffanne akka naannoo Oromiyaatti ol deebina. Akka naannoo Oromiyaatti daangaadhaan saamamneeti jirra. Akkasumas qabeenyaa fi lubbuun ilmaan Oromoo dabraati jirra erga jenneen ammoo yeroo ammaan tana magaalota Jijjigaa fi kanneen kana fakkaatan magaalota hedduu keessatti jeequmsi adda addaa ka'ee argameeti jira. Sababaan kun erga Dr. Abiy Ahmed gara aangootti dhufe mootummaan pirezidaantii naannoo Somaaliyaa Abdii Umar yookaan Abdiilleedhaa of tuulummaadhaan dhaadannoodhaan kana gaggeessaa jira. Humna liyyuu haayilii poolisiidhaa sochoosee gama fedhetti ergee kun dhuunfaa osoo hin taane shirri biraa keessa jira. Shirra eenyuu yennee mootummaa wayyaaneedhaati uummata Tigreedhaa jechuudha. Kun abbootii qabeenyaa yookaan aangaa'onni Tigreedhaa kan qabeenya itti baasanii sochii kana gaggeessaa jiran ta'ee mul'atee miidiyaan garaagaraattis dubbachaa jira. Ogeeyyoonni, hayyoonni, beektoonni ragaa kana baatii jira. Garuu ammaan tan hoom gara Jibuutitti yoo laallee ilmaan Oromoodhaan rakkoo akkam keessa jiran jennee laaluun millachuun dirqama. Biyyoota akkanaa kana keessa eenyufaatu jira? Ilmaan Oromoodhaan beekaa, wallaalaa, dhabaa fi qabaataa, wallisaa fi akkasumas gootota yookaan qabsaa'ota hedduutu jira. Hayyoonni hedduutu argama. Sababaan hayyoonni kun hundinuu biyyoota akka Hargeysaa kan Somaaliyaa, biyyoota akka Jibuutii kan biyyoota ollaa Itoophiyaadhaa kana jiraataniif maaliif yoo jenne gaafa mootummaan TPLF fi aangootti dhufu ummanni Oromoodhaan baay'een biyyarraa harcaanii turan gootowwan wallistoonni beektoonni hayyoonni xiqqaaf guddaan ilma Oromoodhaan sababaan gabrummaa yookaan mirgi ilma namaa kan uumamaan argame sarbamee qeefi qabeenyi saabamee akkasumas abbaa biyyummaa mulqameeti gara biyya ambaatti baqachuun dirqamee hiree baqattummaa ta'ee hafee jira. Kan hiree baqattummaatiin arra biyya tana keessa jiru arra carraansaa akkam ta'ee jira jennee wal millachuun wal gaafachuun dirqama ta'eeti jira. Fagaanne fagoo hunda millanne gara Oromiyaatti yookaan akka Itoophiyaatti yoo deebine kanneen Jijjiga keessa jiraatanis kanneen biyyoota magaalota hedduu akka Jijjigaa naannoo Somaaliyaa Itoophiyaa keessa jiraatanis dirqama millachuun keenya fagoon deemnu akka baha Oromiyaatti magaalaan Dirreedawaa keessatti sabaa fi sablammoota hedduutu jira. Kana keessaa sabni akka Amaaraa, Hararii yookaan Adaree akkasumas Guraagee saboota biraatis dabalatee osoo jiranii sabni Somaaliitii fi sabni Oromoo maaltu walitti buuse? Kunis dirqama millachuudhaaf
sabni Somaaliitii fi sabni Amaaraa maaliif waliin xu'ine maaliif sabni Somaaliidha saba Oromoo qofa barbaadam kaleessa lubbuu namoota kudhaniitu oltu bahee jira kunis laaluun dirqamateeti jira roorroon hangam takka akka nuti deemaa jirtu millachuun dirqamam yoo akka daangaatiin jenne dhaloota Oromoo qofaatu jiraata yoo akka biyyaan baatti jenne dhaloota Oromoo qofa osoo hin taane Tigree fi Amaaraa akkasumas kanneen kana fakkaatan hedduutu jira kun hundi tuqamaan jiru kan tuqamaa jiru ilma Oromoo yookaan dhalootaan Oromoo kan ta'e qofa akka Oromiyaa fi akka Itoophiyaattis kan akka magaalaa Dirreedawaa fakkeenya kan kaafneef erga bulchiinsa federaalaa taateen sabaa fi sablammoota jettee erga yaamamteen saboota hedduu kan argamu kana keessa sabni lamaan kun walitti bu'ee roorroon ilmaan Oromoo qofa irratti dhaqqabamaa jira kanaafi kana kaasuu dandeenye tolee daawwattoota keenya qophiin teenya tana arraa tan haala yeroo ammaan tana qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaatti kan dogoggorreef dhiifam kan qophii kana wal fakkaatuun haala yerootiin yeroodhaan gara yerootti isin biraan ga'uudhaaf kan walitti dachaanu ta'a qophicha arraatiin hanga ammaa kan isin faana ture an obsaa Ridwaanii gama ogummaa teeknikaatiin kan na faana ture Ramadaan Muhammad waliin ta'uudhaan isin faana turre nagee walitti dhaammannu ta'a qophii teenya tumurre nagaan tura.